kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota jaalatamtoota hawaasa Oromoo fi magaalaa fi biyyoota garaagaraa jirtan akkasumas biyya keessaa fi alaa jirtanii kun hawaasa Oromoo lammii Oromoo daa'imman Oromoo dargaggeessa Oromoo jaarsa jaartii Oromoo fi akkasumas xinnaa guddaa osoo hin jedhin bifa kanaan mana waliinii jireenyaa magaalaa Finfinnee kutaa Aqaaqii Qaalitti naannoo Qelenxoo jedhamtu keessaa buqqa'uudhaan namoonni yookaan hawaasni Oromoo nama 500 ol ta'u bifa kanaan magaalattii keessatti rooba keessa aduu keessatti halkan qorraanii daa'imman kana fakkaatan waxalamaa kan jiran ta'uu kabajaan isin beeksifna hawaasa Oromoo fi lammiileen biyya kanaa qaamni deeggaruu dandeessan mootummaan miti mootummaa fi akkasumas dhaabbileen garaagaraa miidiyaan hawaasaa namni dhuunfaa akkasumas websaayitiileen garaagaraa kan jirtan hawaasa Oromoo bifa kanaan sababa Oromummaa isaa qofaaf qaamni biyya kanaa keessa jiru nuti mootummaa ta'uus isaas hin beeknu yookaan nama dhuunfaa ta'ee hin beeknu qaama waliin nu ari'u hin beeknu bifa kanaan hawaasichi raasatti bayeetiin akkanatti kun ijaarsa daachoo irratti kun ammoo bifa kanaan daa'imman akka kanaan kan raasaa keessatti argaman ta'a. Hawaasni biyya kanaa qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu akka nu qarqaartan akka hawaasa kana bira dhaabbattan kabajaan isin gaafannaa. Egaa kana fakkaata. Egaa kana fakkaata kabajamtoota hawaasa biyya keenyaa mootummaa fi miti mootummaan lammiin biyya kanaa kun akkanatti bifa akka jireenya kana kan jiraatu kun ammoo gadi bayeetiin bifa kanaan akka hiyyeessa yookaan hiyyummaatti kan jiraatu. Egaa kana fakkaata magaalli Finfinnee naannoon Oromiyaa giddugaleessi handhuurree uummataa fi dhalattoota isaa biyya keessaa jiran akka lammii tokkotti horatee naannessee of keessatti hin qabu of keessaa baasaa uummata Oromoo kan ammoo kan lammiilee biyyaa ta'anii yookaan nutis lammiilee biyyaatti Oromoon keessaa baakun ammoo ni jiraata. Egaa kana fakkaata manneen waliinii kan keessaa baane kana fakkaata. Manni 500 fi achi ol ta'u bifa kanaan raasaa keessatti dararamaa kun ammoo ni jiraata ganama qorraanii guyyaa aduuni beelaanii dheebuuni bifoota kanaa fi kan kana fakkaatu kana oliin hawaasichi bifa kanaan dararamaa jira. Qaamni dhimmi ilaalu mootummaas haa ta'u miti mootummaan miidiyaas haa ta'u social midiyaan kamiyyuu hawaasa kana cinaa akka dhaabatan kabajaa fi ulfinnaan maqaa rakkataa fi rakkattoota Oromootiin kabajaan isin gaafanna. Galatooma.